Oromoodhaaf qabsaa'uu nama taasisu booda erga qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga lafee lubbuu ilmaan Oromoo fi qabsoo Oromoo bal'aadhaan daangaarraa bahee dhufee giddugala biyyaa arga gale. Giddugala biyyaa kana keessatti akka inni oolee bulu taasisuun dirqamadha. Sanaaf immoo waan amma nutti dhufaa jiru kanaaf waan amma keessa jirru kana qalbiin wal hubachiisuun barbaachisaadha. Waliin teenyee nuti toles nuti toluu baates ajandaan keenya ajandaa Oromoo erga ta'eetii waliin ta'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qabsoon Oromoo guddateera. Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru. Gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Gumaachee jira. Qabsoo itti laffa'ee itti xaaree itti buututee asiin ga'e kana yoo mataan godhatu ta'e yoo firiin godhatu ta'e ijaan godhatu yoo ta'e sana jechuun Oromoo lafa dhaabee Oromoof tasgabbiin fidu jijjiirama fidu yoo ta'e gatiin qabu. Qabsoo akkasumaan itti dhama'amaa bahe waan ta'eef teenyaa laallu dubbii kana haa fixannu. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa oliin jiru. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf yoo ta'e nuti teenyee waliin haasa'uun fixachuun dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onnee natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasuu kakaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf falahaa finnu kan jedhu rakkinaa fi wanna tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaarii miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan amannu. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya haa finnu jenne garaagarummaa baay'ee dhabne. Haa finnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda ati Oromoof maal yaadda Oromoo maal akka ta'u hawwita jedhamne hundi keenya kophaa kophaatti gaafatamne gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko. Soo maaliree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide? Ayidooloojiidha kan jenne hin dhabame. Lakki Oromoodhaaf karaa kanatu faayidaa fida karaan ati irra deemtu sirrii miti akkan jenne isas badaaban agarre. Erga kana ta'e maali garaagarummaan keenya? Kanaaf waan amma laallu tokko tokko waan tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu. Inni warri mootummaa taanee jirrus warri paartii siyaasaa taanee jiranis. Oromoon alaabaa kanan barbaade hojii ta'e inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoon seera kanan barbaade hojii inni kan maaliif fuuldura dhaabata? Oromoonuu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu. Garaagarummaa fiduun irra hin jiraatu. Dhimma guddaa, dhimma istiraatiijik ta'e, dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Waan xixinnaa kana kanarratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis falliin dhufu. Sagal walii kakatameeyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu inni har'a ta'amoo bor ta'an hin beeku deemsatu fida. Yoo namni waliin haasa'aa garaa wal baraa polotikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababitti nu waliin amanneef hin jiru. Wal amannee dantaa Oromoodhaaf waliin hin hojjenne hin jiru.
yoo ta'e Oromoon adda cimaa tokko qabaachuutu irra jiraata har'a. Oromoon dhuguma biyya kana keessatti survive godhe. Oromoon biyya kana keessatti fira isaaf diina isaa adda baasee baree waan isaa malu argatee jiraachuudhaaf tokko ta'ee deemutu irra jiraata. Tokko ta'e waa hundarratti tokko ta'uun hin danda'amu. Wanti xixinnaan garaagarummaan jiraachuun mala. Waan dantaa Oromoo isa guddaa irratti garuu tokko ta'anii waliin hojjechuun hin danda'amu. Kana kaawwannee jirra. Hojii manaa haa godhan. Gara tokkotti haa dhufu. Namni gara tokkotti dhufu jedhullee hoo jiraate haa laalu tasgabbiidhaan of haa qoratu jennee jirra. Inni lammaffaa nu fuuldura filannoo jira. Yoo nu hunduu Oromoodhaaf hojjennatan nu gidduutti maaliif wal dorgomna nuti? Nuti wal dorgomuun keenya bichaaroo gabaa gulliitiitii bitame abalu kan jedhamu sagalee 10 qabatee paarlaamaa deemuu danda'a. Abalu kan jedhamu paartiin tokko sagalee 5 qabatee paarlaamaa deemuu danda'a. Sagalee 10s 20s qabatee paarlaamaa deemuun waggaa 5f mormaa ta'e iyyuu danda'a malee mootummaa ta'uu hin danda'u. Mootummaa ta'uu hin danda'u. Sagalichi garuu sagalee Oromooti. Kan nuti mootummaa ta'uu danda'u sagalee Oromoo irraa argame tokko goonee kan Oromoo tokkoomsuu danda'u, kan Oromoof gaachana ta'uu danda'u, protect gochuu danda'utu nurra jiraata. Wanti yaadaa walii galu wal gidduutti yoo gara tokkotti deemsa keessa walitti finna. Gara tokkotti dhufuun har'a dhalachuu hin danda'u. Bishaachuu qaba. Qalbiin taa'ee mari'achuu qaba namni. Seenaa duuba deebi'ee qorachuu qaba. Waan egereellee istiraatejii waluu qabaachuu qaba. Sanaan dhufuu qaba jennee amanna. Ammallee kanatu ta'utu irra jiraata. Malee chirichaaroodhaan paartii 20 fi 30 qabannee Oromoo protect godhuu hin dandeenyu. Haa ta'uuti garuu wanti ji'a muraasa booda nuti godhuu dandeenyu qalbii kanaan.